Kebor Multimedia Production. Jiru ya barakata yatima fi yesa hunda toata utu dankone rakata mara biradabate wankabu gargara humna fi kabenya stakan kusane miskina gargaro utu nifane imimman dega kan jarra yau ufiti kabe ijarra hatau dagale jiru ya barakata yatima fi yesa hunda toata utu dankone rakata mara biradabate wankabu gargara humna fi kabenya stakan kusane miskina gargaro utu nifane imimman dega kan jarra yau ufiti kabe ijarra hatau mati aman kamne arka kalisa kawanya tunkamne barmana kesa ufiti kabenya chise obasa china dabbate amile jabisa uji chala kairi rabbin jallatu min dansa guddada kairi hojjatun walif tolawlun walif dabbatu dirka malamu ma ufi bahatun wanjabe famu kabuha jabatu إمي مركاتا كنتا كان قري الراحة وانكبون غرغاري نتي سيو باسي مناي جاريف وفي سيبريتي تلتي كنداري ركو جيرينيا هندر براري دغلي جيرو يا باركتا يتيما في يسا هندا توتا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه ربي كينا خدنا غلط إسا قلتنا ربي نقاه نوكن كبكي كانت نقاه ولين نقاي دلقا بريدو دلقا نقاه دلقا برنوتا دلقا قمتشو إرتك ولين نقاي الحمد لله رب العالمين أسمان هاسو بيرون دندأمو هاي بيشا ربي كراتو يا ربي نقاها نوكين سلامان وباس نقاها نوباس والتئي نوكين ولين نقالش دلقا كينك دلي نوكنا يا ربي متان وهيد ittinuu jaalan bakkaan nuugayi galma inni deemuu nuugayi keessummoota keenna kan dhufan kan dhufiinsa isaaniitiin sababaa taanee walgeenne umrii isaanii nuu dheeressi nu keessa bulchi nurra tursiisi ka alaa dhufellee ka biyya keessaallee nagahaa warra dhufee nagahaa galu rabbi isin haa taasisu yaada keessa muraada rabbi isinii haa guutu mucayyoottuni keessattuu misraa haaji hajjii elemoo baranaa waliin gizee sadaffoo yookaan afraffoodhatti fokkaataa dhiifamaa waliin garuu gizee sadii hin ta'a dhuftee akkanatti dalagaa gammachiisaa dalaydee rabbisii irraa haa jaalatu ciminnaan amma bakka duraanitti walgeennu irraallees sadarkaa kanatti olsiifne wanni marri dabalamaa deemtee nama isee akkeessu rabbi nuu haa heddummeessu alaaf biyya keessattillee umrii isee rabbi nuu haa dheeressu isiif nama isee waliin jirullee dhiiraa dubartii akkasumatti keessummoota keenna warra dubbii kana gammadee itti bahee nu bira dhaabatee haajaa ufii dhiisee keessummaa teena taalaa dhufte ka akka haaji Ibraahiim haaji Jawaaruu fa'a maashaa Allah obboleettii teena yookaan mucattii teena ta akka Kariimaa fa'a nama hedduu as keessatti argaa jira galanni keessan eeganaa immoo bilisoma haa ta'u جنة هاتو فردوس هاتو والسلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. ربي نجاهنو بولشي نجاهنو هاولشو بيتين بيا نجاه ربنا هاغلو بيا روبا ربنا هاغلو بيا كناني ربنا هاغلو بيا جبنا ربنا هاغلو بيا مسامي سوما ربنا هاغلو ولي قلت ربنا هاكنو أفان كنا تك ربنا هاغلو ربي على نو هاغلشو ولي نو هاغلشو على نو قلشي ولي نو هاغلشو والبيك ربنا هاكنو ربنا ونفور كانوا ديبسين كانوا قدسين ودكيسين كانوا بيسين واللالشين أنقتني بيتين بيا نجاه ربنا هاغون قرتي قدا كين ربنا هاتورسيس تكا ربنا هاغندس دبا ربنا هاغاجيل والله لا ربنا هابيس صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. بليان كينا وانتكون dhimma barnootaatiif jecha asitti wal ga'uu keenyaaf rabbii kiyyaa galata galchaa alhamdulillahi rabbil aalamiin. kanatti aansuudhaan barnoota jechaan hayyummaadha. barnoota jechuun kortoo hundaati. barnoota jechuun qabeenya guddaadha. nama qabeenya namaa kenne caalaa nama akkaataa barnootaa haala barnootaa namaa mijeessetu waan guddaa namaa godhee jecha. kanaaf jecha dura dursoodhaa namni galatoonfatuu barbaadu dhaabbata kana yeroo hunda dhimma kanaaf jecha keessattuu obboleettii teenna isii fi warra isii utubanii biyya keessa fi biyya alaatillee isii cinaa dhaabbatan hundi keessanuu galatooma. rabbi sinaa galatoonfatu. nama akkanaa kana jaarraa dheeraa keessatti argachuu danda'an malee namni hundi yaada akkanaa kanan qabu. namni wanni inni yaadu warra ufii rahima ufii fira ufii gargaaruu yoo taate malee dhala namaatiif yaadanii waan akkanaa kana dalaguun nama hundaafii miti. kanaaf isinillee rabbumatu qalbii isin buusee dhimma kana nama dalagu rabbi isin taayise baga rabbi isin gammachiise jechuu barbaada. kanaaf haguma gammadeef yaada kana keessa bahi malee kanuu kenname du'aa'iidhaan saaquu waan ta'eef jecha yaada isaa yaadanii dhimma barnootaa irratti jedhan kana rabbi galmaan nu haa ga'u. ijoollee teena rabbi galmaan haa ga'u. ijoollee teena rabbi hayyuu nu haa taa'isu. biyya teenna biyya nagaa rabbi nu haa taa'isu. biyya gartee kana ammootu waa hundaanuu laliftuudha rabbi nu haa taa'isu. wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. tole na ufolcha kama guddoonni abbootii kiyya jedhan toltuudha toltuu nu haa ga'u. kan nagaan nu bulche nagaan nu haa bulchu. tole biyya keenya biyya nagaa nu haa godhu. waldaa keenya waldaa school foundation gadam kana daran akka cimu rabbi nu haa taasisu. barattoonni keenya sirriitti kan itti baratan nu haa taasisu. barsiisaan keenya sirriitti kan itti nu barsiisu nu haa taasisu. sun toltu. naga bultanii baga nagaan dhuftanii kabajamoo obbo Ullee Saaddoo itti aanaa waajjira barnoota godina Arsii Lixaa. kabajamoo obbo Alii Galatoo itti gaafatamaa waajjira paartii aanaa Gada Basaasaa. hundaa ol jaalatamtuu obboleettii teenna kan taate Aadde Hayaat Abdallaa hundeessituu dhaabbata
gada Basaasaa School Foundationii kan ta'an kabajamtuu aadde Kariimaa Bahamud ittaantuu manaajira dhaabbaticha kanaa kabajamoo obbo Amaan Juullaa manaajira dhaabbaticha kanaa kabajamtoota abbootii amantaa kabajamtoota hawwalee siiqqee akkasuma immoo sagantaa guyyaa addaatiif kan argamtan kabajamtoota dorogoota manneen barnoota hawaasa maatii barattoota mana barumsaa irraa asii argamtan waliigalatti hirmaattota sagantaa kanaa hunda baga nagaan dhuftan anaa dhufuu isiniin jedha. Tole ittaansee dhugaa dubbachuuf taanaan aadde Hayaat marsaa sadaffaa afuraffaanatti fakkaata gadabiin irraa dhaladhee itti baradhee itti guddadhee biyya irraa dhaladheef itti guddadhe kana otoo hin qarqaariin hin hafuu jedhanii yeroo garagaraa itti bartuu meeshaalee garagaraa fi waliigalatti manneen barnootaa keessatti meeshaalee garagaraa fidanii nu arjoomaa turanii nu kennaa turanii maqaa kootii fi maqaa waajjira barnootaatiin akkanaa galatoonfatan barbaada. Kanaaf barnoota hojjennu kan qaamni hundi deeggaru kan qaamni hundi bira dhaabbatu kan qaamni hundi barnoonni akka cimuuf barataan akka haala barbaadamuun baratuuf yoo bira dhaabbatanidha. Kana bu'uura godhachuudhaaf dhaabbanni gada Basaasaa School Foundation jedhamu aanaa keenyatti erga hundaa'ee osoo walirraa hin citin akka Arsiin yookaan Oromoon jettu san aadde Misraan akkuma haadhaa san haati yoo harmi isiillee go'e jedhan harki isiin guu akkuma jedhan sana yeroo garagaraa deddeebi'anii harki isaanii nurraan guunee dhugaa dubbachuuf taanaan ammallee irra deebi'aatii naa galatoonfadha. Kanatti aansee ani dhugaa dubbachuuf taanaan waan aadde Misraa dhaabbata kana jechi ittiin galatoonfadhu baay'ee na hanqata. Waliigalatti akkaataan isaan yeroo yeroodhaan itti bartuu garagaraa kitaaba garagaraa bara darbee fi waggaa lamaan duras mana barnootaa baay'ee teessoo fi kompiitaroota adda addaa nuuf laataa turanii ammas ammoo maaliif irraa hafaa gadabiin irraa nafa jedhanii bara kanas akkuma isin asirratti argaa jirtan kana achi ka'anii Ameerikaadhaa dhufuun mataa isaa agam akka ulfaatuun beektanii gadabii kiyya irraa nafuu harki kiyya irraa duubatti hin deebi'u jedhanii har'as nu dhufanii jiru. Waliigalatti galata galchaa asumaan itti aanaa waajjira barnootaa godina keenya obbo Ullee Saaddoo hamileedhaan gara nannaafeertu. Naga bultanii kabajamoo obbo Ullee Saaddoo itti aanaa barnoota godina Arsii Lixaa kabajamtuu aadde Hayaat Abdullaahii fi waa'illan hundeessitoota dhaabbata deeggarsa manneen barnoota aanaa gada Basaasaa kabajamtoota abbootii amantaa hayyoota amantaa aanaa kennaa jaarsota biyyaa kabajamtoota hayyoota barnoota barsiisota aanaa kennaa fi barattoota manneen barnoota garagaraa irra bakka kanatti argamtan kabajamtoota hawaasa magaalaa Saasaatii fi gandoota aanaa baadiyyaa keerraa kennaa garana dhuftan hundi keessanuu anaa dhufu baga nagaan dhuftan isin jechuu barbaada. Akkuma beekamu nu Oromoo fi biyyi teenna qaawwa keenya bal'aadha. Qaawwa keenya kana mootummaa qofaan cufuun hin danda'amu. Keessaayyuu rakkoon keenya bara dheeraa waa lama. Tokkoffaan rakkoo barnootaati. Lammaffaan hiyyummaa diinagdeeti. Hundaa'uun hiyyummaa diinagdee buqqisuu kan danda'u furtuu waa hunda akkuma Sheek Kadir kaasan barnoota. Addunyaan dhaqaroomtee diinagdee fagaatte kan masaqu barnoota. Barnoonni yoo hin jirre dhaloonni biyya tokko hin jirre jedhanii tilmaamuun hin danda'amu. Namni barnoota irratti nama gargaare
nama siinqii jireenya addunyaa kanaa namaa kenne yookaan nama guduunfe kanarraa kaanee dhalattuu aanaa kennaa kan taate aadde Hayaati jalqaba irratti koree hundeessanii miseensa sassaabanii biyya keessaa biyya alaa irratti barnoota irratti dhaloota irratti hojjechuun kanaa ol wanti nama gammachiisu hin jiru. Sababni isaa biyyi teenya hiyyummaa diinagdee jabaa qabna. Hiyyummaa diinagdee guddaa qabna. Wanti boqoqan nu qabachiise wanti biyya biraatii gadi nu godhu yoo jiraate diinagdeedha. Namni keenya beekumsaas dhalootaas eenyu gadii miti. Tokkoffaa hiyyummaa kana jalaa maquudhaa fi namni yoo waa beeketu yoo addunyaan garam deemaa jirtu jedhee beeketu rakkoo hiyyummaa kana ofirraa maqsuu dandeenya. Sababni isaa hiyyummaan faarsanii abaaranii utuu taane hojjetaniiti kan namarraa ka'u. Hiyyummaa ofirraa maqsuuf hiyyummaa balleessuuf hojjechuudha. Kanaaf ammoo addunyaan eessaa garam deemaarti kan jedhu dhaloota kana qabu dhaloota kana beeksisuun murteessaadha. Kanarraa ka'uudhaan aadde Hayaati dhalattuu aanaa kennaa kan taate dhalootaan aanaa kana ta'anii namoonni Ameerikaa jiraatan lakkoofsi isaanii warra as jiru kanaallee gadi yoo ta'an baay'een isaanii tokko sadaffaa dhaloota biyya kana keessaa hin taane dhalattoonni aanaa gada basaasaa akkasumas godina kennaa kanarraa kaanee namni hundi biyyaaf hin dhalatu namni biyyaaf dhalatu namni biyyaaf ta'u kan akka ishii kana jechuudha. Kanaa ol wanti nama gammachiisu hin jiru. Amma isii faarsinee dhiisuu qofaa miti. Wanti muuxannoon aadde Hayaatii fi waahillan ishii hiriyoottan isii jalqaban nameen isii cinaa dhaabatanii dhaabbata kana jajjabeessan. Muuxannoon kun babal'achuu qaba. Namni as keessa jiru baay'een keenya firri biyya alaatii namni qabnu jira. Biyya keessa jiraannee namoonni irraa jalaan diinagdee gurguddaa qabnu jira. Rakkoo hiyyummaa biyya teenya qaqqabe kana nu dhaqqabe kana dhaloota keenya miidhaa jiru kana hambisuu kan dandeenyu yoo walii tumsine qofa. Ibadu diinagdee qabaan diinagdeen biyyaaf hin taane kan abbaa ofiif duroome qofti gatiin qabu. Sababni isaa irra deddeebanii Sheekh Ibraahim fa'aa kanuma daawaa nutti godhan. Namni guyyaa tokko du'uun isaan ooluu jedhan. Namni diinagdee qabatee horii qabatee du'u hin jiru. Kanaaf diinagdeen kan biyyaa ta'e nu akka biyyaatitti akka sabaatitti illee mootummaan keenya abbootii qabeenyaa jaalattoota misooma ka waldaan ijaaramanis ta'e kan dhuunfaadhaan copha wayii akkuma cophaa muchaa baatee horii geetti jedhan san nama misooma irratti hojjetu barnoota irratti hojjetu fayyaa irratti hojjetu bishaan irratti hojjetu hin jajjabeessa cinaa dhaabata. Sababni isaas isatuuf kennee humna ofiitiif beekumsa fi diinagdee fi biyya kanaaf ta'e saba kanaaf ta'e waan ta'eef aadde Hayaatii fi waahillan isii kan waan qabanirraa kan waan qabu kenne donna hin jedhamu jedhanii kaleessas waa godhaa turan addas waan qaban fidanii ijoollee teennaaf dhalattoota teennaa fi kitaaba wadbii barnoota kan addunyaan ittiin qaroomte kana kan nu kennani ol diinagdeen namaa kennan hin jiru. Galma kana ijaaranii namaa kennuudhaa miti. Galma kan akka ijaarannu kan taasise dhaloota barate, dhaloota waa hubate, dhaloota waa beeke. Kanaaf ammoo beekumsi kitaaba kana keessa jira jedhanii ijoollee beektuuf daftara fida jedhanii uffata yuunifoormii fi boorsaa dhiyeessanii dhaloota barnoota keessan jajjabeessuun achi keessan guddisuun hundaa ol waan addunyaan hojjetaa jirtu nu ta'an waan taateef aadde Hayaatii waahillan isii irra deebiidhaan maqaa bulchiinsa aanaa gada basaasaatiin akkanaa galatooffattan barbaada. Kanarraa kaanee isinillee warri gadam maqaa guddaa qabdan akkuma biyyaatittu warri gadam diinagdee guddaa harkaa qabdan diinagdee isinirra darbee godina kanaaf ta'u biyya kanaaf ta'u Itoophiyaa nyaachiftan isin beektan malee diinagdeen biyya kana jiru Itoophiyaa utuba biyya kana utuba. Kanarraa ka'ee waan isin jalqabde waan waahillan isii hiriyoonni isiitiif isin jalqabde kana isinillee godhuu hin dandeettan. Baay'ee keessan horii rabbillee isinitti kennee jira. Garuu meeqa kennatu rakkataan cinaa jiru waa godhe daftara bitu qalama bitu caammaa jijjiire boorsaa bite kan jedhu kun siiqii keessan ta'uu qabdanii isa kana karaa kanaan amaanaa nurraa fudhadhaa akka walii galaatitti sagantaa kana karaa kanaan bareechitanii midhaagsitanii keessummaa simattanii midhaagina kana goolabsiiftanii warra isin geessitanii warri koree taatanillee ulfaadhaa galatooma isin jechuu barbaada galatooma. Ittaansuudhaan keessummaa keenya
ittaanaa waajjira barnoota godina obbo Hullee Saaddoo garanatti naasimattu amilee kennaafi. Kebor Multimedia Production.